Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana biyya bulchaa jira. Biyya bulchaa jira hundumtuu taayitaanis hundumtuu harka isaarra jira waan ta'eef yeroo ammaa kana immoo bakka adda addaatti nageenyi uummataa baay'ee rakkisaa fi shakkisiisaa ta'ee jira. Warri tokko tokko rakkoo adda addaa uumanii uummanni kun yookaan immoo mootummaan kun illee bulchuu hin dandeenye. Yaada jedhu irratti deemaa jiru. Kanaaf mootummaan maal ta'uu qaba yeroo ammaa kana uummata bakka adda addaatti uummata abdiin qabne kana uummata mootummaatu na eega mootummaan naa jira jedhee abdatu kana keessattuu warra homaa hin qabne harka duwwaa jiran saba xiqqaa ta'e kanarratti saboonni adda addaa waan adda addaa meeshaa adda addaatiin jireenya isaarraa buqqisanii lubbuu isaa galaafatanii waan nama gaddisiisuutu raawwatamaa jira. Kanaaf moo yeroo ammaa kana wanti ta'uu qabu mootummaan kan fudhachuu qabu namoota yakka akkasii fudhatanii qaama mootummaas haa ta'uu qaama biraa haa ta'uu furmaata atattamaa itti kennuu qaba. Namoota kanallee namoota yakka akkasii raawwatan kana seeratti dhiyeessuu qaba. Maaliif akkuma duraan siin jedhee yeroo ammaa kana biyya kan bulchaa jiru Oromoodha waan ta'eef gaaffiin akkasii immoo nageenya akka deebi'uuf uummanni illee mootummaa kanatti abdatee akka jiraatuu fi kanaafuu wanti isa barbaachisu maayinni nageenya atattamaa uummanni wabiin uummata kanaa mootummaa kana waan ta'eef nageenya uummata kanaallee mootummaan eeguu qaba yaada jedhu qaba karaa kootan. Sirriidha yeroo ammaa kana keessattuu naannoo Amaaraa keessatti guumzii irratti uummata guumzii Amaaraa gidduutti walloo gidduu irrattis walloo keessattis waan nama sukkaneessaa ta'e waan nama gaddisiisudha kan uumame kan raawwatame wanta akkanaa borimmoo iddoo biraatti akka uumamne homaa wabii hin qabnu uummannis wabii hin qabu waan ta'eef lammata wanta barsiisuu danda'amu karaa mootummaatiin karaa seeraatiin fudhatamuu qabaa yaada jedhudha. Akkuma waliigalaatti yeroo ilaallu dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaa kana namoonni hedduun miidhamaa jiru uummanni miidhamaa jira uummanni yeroo hundumaa miidhamaa akkas ta'e jedhamee akka haasaa yookiin akka seenaatti irra darbamaa jira. Wanti sun immoo hanga yoo mititti yoo jenne dhuma qabaachuu qaba akka koottis akka nama kamiyyuu jechuudha. Maaliif quuqamni tokko nuti dhaga'ama dhukkubbiin nuti dhaga'ama nama ta'e sabni kee gaafa kufee cabee achitti du'ee argamee hafu waan salphaa miti kun. Kanaaf akkuma waliigalaatti biyyattii kanaaf qofa osoo hin taane addunyaa guutuu fi nageenyi hundeedha. Walumaa galatti nageenyi hedduu waan barbaachisudha. Kanaaf nagaarratti hojjechuu amma akkuma dura siin jedhe akka haasa'aatti akka oduutti qofa darbamuu qabu yeroo hundumaa tarkaanfiin tokko jiraachuu qaba. Akka mootummaattis mootummaan tarkaanfii barumsa namaaf ta'uu qabu tokko osoo kenne kanarratti namni duubaan dhufu sunis badii sana uumsuu fi waan malaa jiru sanarraa of deebisuu fi hamma tokko sodaan hin uumamaa jechuudha. Amma garuu maal ta'e akkanatti seeratti dhiyeessuu jirra hagana dhiyeessinee hagana ta'e maal kan jedhamu malee waan qabatamaan adabbii gaariidha kun gahaadha jedhee uummanni waan itti boqate argaa hin jirru nu adabbii. Kanaaf adabbiin irra hin deebi'amne kennamuu qaba namoota badii kana uumsaniif jechuudha. Yoo akkas ta'e borus sodaan takka jiru warra nageenya booressan kanarratti yoo adabbiin gaariin kenname borus namni dudduubaan dhufu suni hamma ta'e tokko sodaa ofirratti uumsaa deemaa jechuudha. Kanaaf ana akka kootti mootummaan waan tokko murteessee adabbii gaarii tokko adabuu qaba. Rakkoon nageenya mudachuu danda'u tokkoffaa uummanni kun kanaan dura haalli shiirri irratti xaxamaa ture uummata addaan baasu irratti uummatni akka tokko hin taane karaa amantaatiin karaa jireenya isaatiin namoota addaan babaasu irratti shiirri xaxamaa ture daangadhaaf namoota daangan irratti ijaaramaa ture completely daangan immoo ilmoo namaata irratti ijaaruun sun bara kana keessattuu daangan yeroo cabeetti jira addunyaan mana tokko akka taatu globalizationii keessa jirra waan ta'eef namni akka walitti dhufu godhamu irra ture. Shiirri garuu addaan xaxamee bulchiinsa fakkaatu toluuf yeroo sanatti namoota addaan babaasaa turan sanyiidhaan daddaafawaa turan sababni kun immoo maal fidee bu'aan amma irratti deemu kana wal dhabdiidhaaf balbala banee jira hin jedhu. Kanaaf namni amma wal jaalachuu qabaa walitti dhufuu qabaa nagaadhaanii nagaan maal akka ta'e waa'ee addunyaatitti addunyaan garamitti deemaa jirti nuti eessa jirra jedhanii namoonni of dhaabbatanii mootummaanis miti mootummaanis eenyumtu namni tokko nagaadha kan jedhamu qeensa isaatirraa ka'ee amma sammuu isaatitti yoo nagaa ta'e duwwaadha.
namni mana isaa keessatti namni maatii isaati irratti dhiibbaa godhuu hin qabu. Maatii isaati irratti nagaa yoo uumuu danda'e ollaan illee nagaa ta'a. Ollaan yoo nagaa ta'e immoo biyyi nagaa ta'a. Addunyaan akkasitti nagaa taati. Kanaaf uummanni Oromoo keessattuu nagaa beekaa garuu shiirri irratti xaxamaa ture safaraan addaan fo'uu, nama addaan hiruu, aangoo walii kennuu, safaraan wal qooduu isa kana keessa amma hin baanetti nagaan hin dhufu. Namni wal qooduu hin qabu. Ilaalchi garaagarummaan jiraachuu danda'a. Uumamaan Rabbi haala ittiin uume qaba. Garuu inni akkuma jirrutti ta'e namni wal jaalachuu qaba, walitti dhufeenyuu qaba. Garuu shiirri itti xaxame sun akka jigu ta'uu qaba. Amma inni hin jignetti shiirri kaleessa xaxameetu namoota addaan baafame sun amma hin cinnetti namni waliruu ni nafu. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffatee nagaa walitti fiduu, namoota walitti fiduu, addunyaa mana tokko gochuu irratti tattaafatee hojjechuu. Tokkoffaa namoonni nagaa addunyaa irratti faarsanillee yeroo baay'ee irratti mariin hin godhamu. Namoota addaan warra nagaatiif yeroo baay'ee ani namoonni nagaayyuu hin jaalatanii hin jedha yeroo baay'ee. Namni nagaa addunyaatiif faarsu otoo jiru namoota hin taane namoota waa'ee nagaatillee namoota walitti araarsuu hin dandeenyellee yerootti walitti fidamutu jira. Kana waan ta'uuf abbootiin amantaa keessattuu abbootiin amantaa namni amantaa deeggaru dhaabbata siyaasaa keessa galuu hin qabu. Anaaf dhaabbanni siyaasaa namni nagaa abbootiin amantaa maal ta'uu qaba? Waaqa beekuu qaban. Waaqa hoo beekuu qaban immoo ilmoo namaa walitti fiduu qaban. Araarsuu qaban. Tokko ta'uu qaban isaan mataan isaanii. Amma haalli biyya keenyatti jiru kun amma yeroo baay'ee warroonni amantaa amma karaa musliimaatiinis karaa kiristiyaanatiis walitti haasa'uun gaariirra kaleessarra arra wayya. Garuu walitti dhufeenyi isaanii tokkummaan isaanii walitti dhufee addunyaa kana jijjiiruun isaanirra jira. Ilmoo namaa walitti araarsuu qaban. Namoonni beekamoonis ammoo kanarrattillee taa'anii mari'atanii nagaadhaaf warri addunyaatti labsuu danda'an walitti dhufanii balballi kun ijaaramu. Egaa kunillee anaa fi haala siyaasaa keessallee wangaluu baadhe dubbii siyaasaati kun. Fakkeenyaaf shakkii Oromoo sodaachuudhaan kan ka'e saba Oromoo bor nu harkaa fudhataa, daangaa nu harkaa fudhataa, nama nu harkaa fudhataa jedhanii warra sodaatan faantu lolatti kaasan. Maaliif Oromoon bakka baay'ee jira. Oromoon kusheetii guddaadha. Warri biyyuu kan kush jechuun nan danda'ani. Infumatti jechuudha. Garuu akkas ta'uu miti. Oromoon nama hammata. Sababa kanaatiin isaan garuu shakkii qabanirraa, sodaa qabanirraa maaltu ta'uu qaba? Dursanii hojii manaa hojjetu. Dursanii namoota isaanii daangaa horatanii, daangaa tokko haxiratanii sagalee ittiin fudhachuudhaaf. Namootas lafa sirraa fudhatanii daangaa sanatti ijaarratanii sagalee namaatiin hatu jechuudha walumaa galatti. Kun immoo shiirri xaxamu mootummaan xiyyeeffatee shiirri hedduu jiru ifa baasee kan miidhee fi kan wannoo ta'es ifatti araarri bu'uu qaba. Ani akka addunyaatti akka nama addunyaadhaaf nagaa faarsutti mootummaan xiyyeeffatee nagaa irratti hojjechuun yeroo hundumaa barbaachisaadha. Namni addaan ba'uu hin qabu. Ilmoon namaa tokko. Kanaaf nagaan addunyaa immoo nuti biyya takka qabna. Biyya takkatti kan immoo walitti fiduun barbaachisaadha. Nagaan bu'uura biyya tokko guddina isheetiif dinagdeedhaafis siyaasumni ishee gara fuulduraatti akka ce'u gumaacha guddaadha nagaan kan qabu. Biyya keenya keessatti immoo keessumaa waggaa tokko as kana jijjiiramni dhufe asitti wanni godhamaa jiru an kanatti fakkaatu mootummaadhuma kana tasgabbii dhawuudha. Maaliifi gara nageenyaatti, gara dagaaginaatti, gara dinagdee irratti xiyyeeffachuutti akka hin deemne yeroo hundaa asittis achittis waa tokko uumuudhaan tasgabbii dhawuudhaan hin danda'u waan jedhu sammuu namaa keessatti uumuun itti fakkaata. Gara biraatiin immoo namni hundinuu ogummaa isaa waan dagatee natti fakkaata. Nageenyi kan dhibamu ani artistummaa koo irraanfadhee yoon xiinxaltuu siyaasaa ta'e hin ta'u. Gaazexeessaan tokko lafumaa ka'ee siyaasaan xiinxalee yoo jedhe hin ta'u. Hundumtuu piroofeeshinii mataasaa qaba. Ogummaa isaa irratti xiyyeeffatee waan isarraa eegamu otoo hojjetee gaariidha. Nagaafidhaafis bu'uuraa jedheen amana. Kana cinatti gaawwanni yeroo ammaa biyya keenya keessatti ta'aa jiru tasgabbii dhabuun kun uummanni dararamanii lubbuun isaanii gaaga'amuun kun hundi intentionally waan hojjetamu natti fakkaata. Waanuma itti karoorfatanii waanuma kana jeeqanii uummata mootummaadhumti kun hin danda'uudhaan kan naagalu hin danda'u jechuudhaaf
Garuu waggaa 27 siyaasa keessa dabarre sana keessatti waan akkasiin turre maaliif bilisummaan kunis hin jiru mirga ofii gaafachuunis hin jiru waan ma jedhamte amantee fudhattee jiraatta waan ta'eef amma si safarame jiraatta amma garuu bilisummaan amma taate qaanqeen ishee mul'annaan immoo waan sana dhaamsuudhaaf kana malee immoo ummata amma sabaaf sablammii gidduutti jeequmsa kaasuudhaan abaluun jibbaa yookiin immoo abaluun hin jaallatu kana walirratti kaasu hololli kun innaa ka'u garuu eessaa dhufee maalii fi eenyu jedhee namnis tasgabbaa'ee waan sana hubachuu danda'uu qaba. Waanuma barreeffamuun amma ani keessumaa kan natti fakkaatu waldhabbiin guddaanu kan adeemsifamaa jiru Facebookidhaan wanni guddaan kan jiru sarara wanni tokkoon barreeffamaa inni kaan deebisaa soorsiin sanaa maalidha maalirraa ka'ee odeeffame yookiin immoo dhugaadha moo miti seedu qulqulleeffachuu bira namni deemu hin jiru. So edda lubbuun namaa galaafatame edda uummanni du'ee daa'imman du'anii haadholiin du'anii booddee qaamni tokkoon ka'a wanna kana nan balaaleffadheedha. Or uummata kana bakka hin bu'u hojimaanni kun uummata kana bakka hin bu'edhee ibsa kennaan daasol amma wanni ta'aa jiru kanadha. Ani gama kiyyaan akka kiyyatti akka nama dhuunfaa tokkootti mootummaan wanna kanarratti xiyyeeffate in beekamu by the way in beekamu namoonni wanna kana hojjetanii in beekamu oolee buleessa ta'u namni beekamu jira tarkaanfiin irratti fudhachaa jiranii egaa mootummaan gara kanatti xiyyeeffate tarkaanfii barsiisaa ta'uu danda'u. Wanni kun irra deebi'amee akkan hojjetamne naannoo birattillee waan akkasii akka yaadamne akka ta'uuf mootummaan xiyyeeffatee irratti itoo tarkaanfii fudhate barsiisaa kan ta'e tarkaanfii barsiisaa ta'e jechuudha. Egaa amma gama Beenishaanguliin ka'e kan jedhame dhimmichi egaa odeeffannoo adda addaatu jira garuu waan xinnoo ta'een ka'e dhimmichi ka'e kan jedhame jechuudha. Ka'e garuu after all namni dhume. Amma gaaffiin keenya inni guddaan dhalli namaa dhuminidha. Siyaasni jijjiirama. Bor siyaasa biraa keessa jiraachuu dandeenya. Kanaan duras turre ammas kan biraa keessa jirra. Garuu siyaasa kan ceesisus kan hambisus dhala namaati. Dhalli namaa du'uun qabu. So mootummaan irratti xiyyeeffatee badiin gama kamiin jira maaltu irratti murtaa'u qaba seeru xiinxalee ituu sarratti murtii barsiisaa ta'e fudhatee wanni kun akka kanaan booda irrayyuu hin deebi'amnetu gochuu danda'ame natti tola. Mootummaan ejjennoo tokko yookiin tarkaanfii tokko sabarratti fudhanneef jedhamee lammiileen hedduun baay'ee dhumaa jiru baazwe. Fakkeenyaaf naannoo Wallaggattidha biyya dhaloonni koo yagguu darbe akkas karaa Beenishaangul Gumuziif karaa Oromiyaatiin jeequmsa guddaadha kan ka'eeti ture. Gaafa sanaan mataan kiyyaallee dhaqee hubadheetti ilaaliin ture. Ammayyuu mootummaan kun obsa guddaatii qaba. Namoonni baay'een irra buqqaanii sharaa xiqqoo keessadha kan jiraatanii dirree hurufarratti ba'anii aduun isaa akka nama gubu sarratti biyyichi baraadha baay'ee guba. Sana keessallee akkas jiraachaa jiranillee amma tokkoon baratuu laata kan jedhudha. Akka karaa mootummaan obsa kan kenneefii jiru jaalalaan obsaan borsammuudhaan abilchaatanii bahan jedhaniiti. Sun garuu sirrii miti. Sirrii isa waan taaneef calqaba akkasumas gara kibbaanis ka'ee eessaanis ka'ee harargeedhaanis ka'ee wallaggaanis ka'ee sababa callisameef gara Matakkalitti ce'e. Ammallee numa naanneetti deemuu danda'a. Kanaaf mootummaan eenyuudhaan sodaan tokko malee ammayyuu karaa gama kiyyaatiin fakkeenyaaf ilmi koo tokko yoo hin jeeqa yeroo hundumaa hin jeeqate nan gorsaa sitti dheekkama yoo na didee ejjennoo irratti fudhachuun qaba. Ejjennoo namicha sana deebisuu jechaadha. Kanaaf mootummaan guutummaa guutuutti tarkaanfii irratti fudhatu taanaan booriifillee balaa guddaan itti mofuufaa jechuudha. Kanadha kana jechaa jiru jennu. Baazii wallolli kun kan ka'e karaa namoota baazii namni dhiiga bareef namni qarshii bare abjuudhaan illee sana abjootaa bula. Kanaan dura namoonni nama dhossaadhaan nama fananii ajjeesaa turan akkasumas qarshiidhaan nama bitaa kan turan sun har'allee sana gaafa dhaban siistama sana jijjiiranii karaa biraatiin dhufanii ammas uummata walitti naqaatiin jiran. Kuni kan akkas ta'aa jiru warra siistama guddaa warra ogummaa guddaa qaban karatti jeequmsa kaasan karatti namaaf nama walitti naqanii siyaasa mootummaa kan yookiin bulchiinsa kan yookiin namoota amma hojiirra jiran kana isaanii laamsheessuudhaaf jedhanii
siistama isaaniitti fayyadamanidha kun. Tokko akka dargaggootaatti kanan kaasu erga kanan dabarsuu barbaadu dargaggoonni oduu dhufees ta'e dubbii dhufee ta'e wanna xiqqishoo tokkootiin hooyi taadhaan waliin qabatanii akka hin deemnedha kanan jedhu. Fakkeenyaaf namni lama yoo lolee nama lama sana araarsuudhaaf abarsiifannu achumatti dubbii san dhaamsuudhaaf abarsiifannudha kanan jedhu. San yoo ta'uudhaa baatee dubbii sun wal qabateetti deema. Kanadha jeequmsi jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha amma haalan marra jiru kanatti mootummaa jennoo irratti fudhatu itti aansuudhaan abbootiin gadaa akkasumas abbootii warri gurguddaa kan irratti jaarsummaa ta'anii ijoollee isaan dheekkamanii tikfatanii mana taa'an bisan agorsatanii akkasumas ijoolleen dargaggoonni daa'imman warri